we are landing. Landing video editing ya CapCut keenya qofa fayyadamuudhaan akkamitti videoowwan akkana akka professional video editing itti akkamitti videoowwan akkana akka hojjechuu dandeenyu kanan sirriitti isinitti agarsiisu ta'a. Please warri channel kanaaf haaraa taatan please subscribe go'a like godhaatii na jajjabeessaa please guys. Warri namoonni baay'ee akka largutti namoonni baay'ee video kiyya ilaalu garuu umal like fi subscribe osoo go'uun darbu kan jechuunis like subscribe gochuun duuka dhaabbadhaa moo wajjin karaa viidiyootti part 1. So guys, akkam goonaa dursa lafa duwwaatti akkanatti kaasuu qabnaa jechuudha. Booda fakka editing keenya nuti toluuf lafa duwwaatti akkanatti kaafne erga lafa duwwaatti akkanatti kaafne booda karaa actionii keenyatti galuudhaan nuti akkanatti utaallee akkanatti yoo lafa qabannu karaa kanaan kaanaa jechuudha. So akka video irratti argitanitti akka kanatti erga of kaafne booda karaa video editing keenyatti deemnaa. Kana dursa kan gochuu qabnu maani background sagalee background lamaanuu duwwaa gochuu qabna jechuudha. Background sagalee akka nu rakkifneef lamaanuu duwwaa gochuu qabna jechuudha. Fi iddoo nu barbaachifne immoo maani split goonee keessaa baafna. Ani amma hanga asii split goonee keessaa baasuun qaba yeroon ol jiru kana maaliif kan garaa bitaa jiru baay'ee wanta nu fayyanneef split godheedhaan kan garaa bitaa jiru kana angaraa bitaa jiru kana delete godhaa jechuudha. Isa gana ergan kan karaa bitaa jiru kan ergan delete godhee booda karaa naayis xiqqoo ishii duration isaa nan hir'isaa jechuudha. Karaa bitaa kan jiru kanaayis xiqqoo ishii duration ishiis nan hir'isaa jechuudha waan nan barbaachisneef. Amma erga akkas godhee booda yeroo akkanatti jennu kana screenshot goonee crop gochuu qabna jechuudha. Booda background isaa akka nutti toluuf iddoo kana screenshot gochuu qabna jechuudha. Bifa kanaan screenshot goonee erga crop goonee booda wantoota nu barbaachifne keessaa babbaafna jechuudha. Duration isaa baay'ee nu barbaachisu waan ta'eef wantoota nu barbaachifne keessaa baafna jechuudha. Achiin immoo footoo sila screenshot goonee crop goonee san maal goona background isaa remove gochuudhaan bifa asirratti argitaniin asirratti kaafne background isaa remove gochuudhaan overlay gochuu ni dandeenya jechuudha. So guys, bifa kana background isaa remove goonee erga overlay goonuu booda karaa harka bitaa keenyaan karaa jalqabaan overlay goonee kana bifa diamond san tuquudhaan karaa olitti akka argitan karaa olitti ol kaafna. Karaa uumaa kana ammoo ammas bifa diamond tuquun karaa gadi wal qixxeessinaa jechuudha. Iddoo kana bifa diamond san tuquudhaan wal qixxeessina video isaa wajjin wal qixxeessinaa jechuudha. Akka argitan akkanatti nu fideeraa jechuudha. So guys, akka wanti nu goonaa kan itti aansee maayini speedota itti dabalaa speedii xiqqoo ni hir'isnaas ni dabalaa jechuudha. Video akkana akka argitan video akkana bareedaa arganneera jechuudha. Amma maayini FX kan jedhamu jira isa channel kiyya irratti sinifan kaa wantoota akkana channel kiyya irratti sinifan kaa. FX CapCut argachuu beekaa tuub lama jechuu sarrachuudhaan FX yoota kanneen akkana argachuu ni dandeessu jechuudha. Channel kiyya irratti download gochuudhaan isa kana add overlay gochuudhaan green screen kana remove goone intensity shi karaa 59 hanga 60 gochuudhaan karaa jala splice kana keessa gallee wantoota akka caban fakkeessan kana sirritti iddoo isaatiin lafa wal fakkaatu wajjin haala lafaa salaallee sirritti ni sirreessina jechuudha. Kana booda maani wantoota FX silaasin channel kiyya irraa ni argattu. Kuni partii tokkoffaa qofaadha. Akka videoon isin dheeranneefan akkanatti partii tokkoffaa go'ee partii lammaffaa itti muraa channel kiyya warra subscribe godhis. Video kana akka jaallattan abdiin qaba. Warri channel kanaaf haaraa taatan channel kiyya subscribe gochuu fi video kiyya like gochuudhaan maatii channel kanaa ta'uu ni dandeessu.